Egaa qaammeen bultii jaanis akkasumas immoo shaniinis ni oolti jedhama. Kun immoo maaliif jedhame jennee kitaaba qulqulluu bu'uura godhannee yeroo ilaallutti jechuudha. Wangeela afranii jira kitaaba qulqulluu keessaa wangeela Maatiyoos, Luqaas, Maarqoosii fi Yohaannis jira. Egaa bara Yohaannisitti Paagumeen yookiin immoo qaammeen jaan oolti jechuudha bara Yohaannisitti. Akkasumas immoo soomiin raajotaa yookiin fayyisaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa bultii 15 jalqabee jechuudha. Guyyaa 28 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አbbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko አሜን። አሜን። kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoollee qulqulleettii dubaroo maariyaam kabajaa fi gargaarsa ergamtootaatiin marfamtanii kan jirtan hundi keessaniyyuu maqaa waaqayyootiin akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan amiin. galateeffamuun amala isaa kan ta'e waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan eebbifamee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u amiin. Addan baatutti haati teenya haati qulqullootaa kennaan fannoo jalaa qulqulleettiin dubaroo maariyaam maqaan ishee kan eebbifameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni duukaboonni toloonni akka kennaa fi kabaja isaaniitti kan eebbifamanii fi kan galateeffaman nuuf haa ta'an. Egaa akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti dubbii waaqayyoo waliin ni barannaa. Dubbii waaqayyoo waliin saniyyuu ayyaana bara haaraa akkasumas immoo waraawii yookiin immoo ji'a phaagumeetiin bagageessan yookiin qaammee jedhamee ni beekama. Egaa akkuma fedhaa fi eeyyama waaqayyootti dubbii waaqayyoo bara haaraa akkasumas qaammee jechuun maal jechuudha kan jedhu waliin ni baranna jechuudha. Waaqayyo gooftaan nu faana haa ta'u. Egaa jechi qaammee jedhu jecha dabalaa yookiin immoo dabalati jedhu irraa kan dhufedha. Qaammee jechuun jechuudha. Yookiin phaagume jechuun jechuudha. Egaa akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo jechuudha. Soomiiwwan bakka lamatti qoodanii ilaalti. Soomiin yeroo qaammee kana yookiin immoo phaagumee kana keessa soomamu soomii dhuunfati jechuudha. Akkuma soomii xiggee jechuudha. Soomiin dhuunfaa qaammee yookiin guyyoota phaagumee shanan kana jechuudha yookiin ja'an kana jechuudha. Guyyaa shan yookiin ja'an ooluun ishee immoo phaagumee. Egaa qaammeen bultii ja'anis akkasumas immoo shaniinis ni oolti jedhama. Kun immoo maaliif jedhame jennee kitaaba qulqulluu bu'uura godhannee yeroo ilaallutti jechuudha. Wangeela afranii jira kitaaba qulqulluu keessaa wangeela Maatiyoos, Luqaas, Maarqoosii fi Yohaannis jira. Egaa bara Yohaannisitti phaagumeen yookiin immoo qaammeen ja'an oolti jechuudha bara Yohaannisitti. Akkasumas immoo soomiin raajotaa yookiin fayyisaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa bultii 15 jalqabee jechuudha. Guyyaa 28tti jechuudha. Gannaan yookiin immoo dhalachuun gooftaa keenya kan kabajamu bara Yohaannis keessa yookiin immoo qaammeen yeroo ja'an oolti jechuudha. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin gannaan jechuudha bultii 28tiin kabajamaa jechuudha. Egaa phaagumeen maaliif barbaachisa jennee yeroo ilaallu phaagumee keessatti barri haaraan nuuf dhufu jira. Kanaafiyyuu bara haaraa dhufu kana bara gammachuu bara jaalalaa akka nuuf ta'uuf kadhachuu inni jalqaba jechuudha. Egaa manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo jechuudha. Guyyootaan akkasumas immoo ji'aan waggaadhaan lakkooftee manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo nu barsiisti jechuudha. Akkuma galaana yaadaa keessatti baranutti yookiin immoo Baahira Hassaab jedhamee akkuma beekamutti jechuudha. Macaafa Siraak jechuudha boqonnaa 43 lakkoofsa 33 irratti akkas jedhe dubbiin Waaqayyo hundumaa uumeera. Tolootaafis ogummaa kenneera. Ogummaa mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo yookiin immoo abboota yookiin immoo qulqulloota mana amantaa keenya keessatti ogummaa kenneefirraa kan ka'e manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keenya jechuudha. Guyyoota addaan baastee akkasumas immoo ji'aan akkasumas waggaan yeroo ittiin jijjiiramu ni lakkoofti jechuudha. Galaana yaada yookiin immoo Baahira Hassaab kan jedhamu irratti baay'inaan manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo ni keekki jechuudha yookiin immoo haala isaa herreegni isaa ni kaa'ama jechuudha. Kanaafiyyuu
bara lakkaa'u kan fidees namicha Abushaar jedhamu yookiin namicha biyya Gibsii kan ta'e jechuudha. Namicha Abushaar jedhamutu mana amantaatti dhiyaatee hafuura qulqulluutiin jechuudha guutamee dubbii waaqayyootiin guutamee barri kun yeroo hundaa kan dhiphatu inni wanta hunda keessaa barri lakkaa'amuusaa akkasumas soomiiwwan gurguddoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasumas soomiin fayyisaa keenya soomiin fayyinaa jimaataa fi guyyaa roobii akkasumas immoo soomiiwwan kun guyyaa kam akka irra olirra oolu yeroo hunda ni dhiphata ture. Namichi kun akkasitti ni kadhata. Baraan akkan lakkaa'amu barris akkasitti lakkaa'amuuf kadhachaa ture. Mana amantaa keenya keessatti jechuudha namichi Abushaar jedhamu kun jechuudha. Isarra kan ka'e immoo Phaaphaasichi biyya Gibsii kan ta'e Dimixiroos kan jedhamus inni lammaffaan jechuudha. Inni immoo bal'inaan dubbii waaqayyootiin hafuura waatiin jechuudha. Sagaleen waaqayyoo irra bulee dubbiin waaqayyoo irra bulee haala lakkaa'uu yookiin immoo galaana yaadaa. Egaa namichi Abushaar jedhamu kuni egaa dubbii akkanaa yookiin immoo safartuu galaana yaadaa kana eeggatee isin booddeetti namichi qulqullichi Dimixiroos jedhamu jechuudha. Namichi biyya Iskindiriyaa jechuudha. Dhaloonni isaa Misir ta'ee biyya Iskindiriyaa jechuudha. Warra amantaa isaaniitiif cimaa kan ta'e namichi kun inni gadi bu'ee waa'ee baay'iraasaa yookiin waa'ee galaana kana asirratti qo'achuu qabee jira. Egaa dubbii isaa kanarratti jecha waaqayyootiin dhiyaatee hafuura waaqayyootiin golbamee jechuudha. Dubbii waaqayyoo kun ifeefi iccitiin waaqayyoo kun ifeefi barri akka itti lakkaa'amu ibsameefi jechuudha. Namichi qulqullichi Dimixiroos jedhamu kun Phaaphaasiin inni Misir yookiin immoo biyya Iskindir biyya Iskindiriyaa jechuudha. Phaaphaasii isa 12ffaati qulqullichi Dimixiroos jedhamu kun jechuudha. Namicha sanatu jechuudha baay'inaan galaana yaadaa kana kan argate isaadha jechuudha.